akka mararaa fa'ii fi nu gidduu jiru mararaan faani jara maaraa tokko waa inni jedheen si dabaluu barbaadan. እኔ ቢራዬን እየጠጣሁ ነው መታገል የምፈልገው ጀለ ቀብሶነ ሞ ወሬ ገመ ከፈል በርባዴ ጁ አከ ሲቲ ቶሌ ቆፈ ቀብሶን ጎቱ የሮ ሲቲ ቶሌስ ቀብሶ ጎቱ ደንደው ቀብዳጁ ያደን ያደን ስማሩ ሞቲ ዲኤስ ጀዱ ከና አኒ ያደን ነው ቪዲያ ተሪነ ሞኒ ብራ ጋፈስ አርጋን ጅራቹ ደንደውታ አሞ ዋን ያደን ነው ጅራቴ ጋፈ ቀብሶ ዳበሳ ከነ ጃሩ ጀልቀቡኒ namoota adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan kan qabsoo kanarra dhuman balaaleffachuudhaan jalqabe gaazexaa Itoophiyaa jedhamu irratti sana waraqaa isaa'uu ammayyuu sanaan jalqabee jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromootti yaada kana fakkaatu dhiyeessuu dhiibnaan gaaf sana ilaalchinni adda bilisummaa Oromoo qabu akka ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Lammaffaa garaagarummaan jiru akkuma sila jedhame inni seera jiru seera wayyaanee keessatti hojjetee filmaataan bakka argatanii akkasitti mirgi Oromoo argamaadha. Waan mararaatti qooda barata diimaan kaasetti reefuu sinii tarreessee ejjennaa keenya qalbii torban isaan keessaa tokko Itoophiyaan empaayera turte arras empaayera mararaan fudhatu sana. Lammaffaa eega Itoophiyaan empaayera taate uummanni Oromoo fi saboonni biraas mirga hiree murteeffannaa isaaniif qabsaa'uun haqa mararaan sana fudhatu. Akkuma amma diimaan jedhee inni sirnicha keessatti filmaataan hin danda'ama jedheetu itti jira. Nuti immoo sun hin danda'amu jenna. Itoophiyaa haaraadhaaf qabsoomna. Kana naman gaafan, naman kadhan. Itoophiyaa olaantummaan keessaa dhabamte, keessaa haqamte. Kana dhugeessuudhaaf qabsoomna. Garaagarummaa gurguddaa qabna. Mararaan faan filmaatumarraa qooda fudhachuudhaaf ijaaraman. Filmaata ganna shanitti deddeebi'ee dhufurraa qooda fudhachuu. Sirnichi hafee wajjin rakkina qaban. Nuti sirnichuma wajjin rakkina qabna. Yoo akka aadaa'oon je'utti qabsoofnee biyya san federeeshina sabdaneessaa dimokiraatawaa goone Oromoon abbaa biyyaa isaa taha period. Yoo akka aadaa'oon je'utti qabsoofnee biyya san federeeshina sabdaneessaa dimokiraatawaa goone Oromoon abbaa biyyaa isaa taha period. Itoophiyaa kana haala federaalaatiin Itoophiyaa jaaramtuu kanatti gallaachaa waa tokko dagattan. Wanti isin dagattanii alaabaan kun ka Oromiyaati, ka OLF. Alaabaa federaala Itoophiyaa mataa dura kaa'achuutti isin abeessanillee akka yaadatisneef. Ani akka nama tokkotti akkanatti fakkaatutti wayyaaniin dirqamtu malee filmaataan aangoo gadhiisuuf hin teessu. Sana 92 argine nuyi akkasiin filmaataan aangoo gadhiifne addunyaanuu inni hafe immoo 2005 arge. Ani akka nama tokkotti akkanatti fakkaatutti wayyaaniin dirqamtu malee filmaataan aangoo gadhiisuuf hin teessu. Sana 92 argine nuyi akkasiin filmaataan aangoo gadhiifne addunyaanuu inni hafe immoo 2005 arge. Ani halkan tokko ala kana buluun barbaadu dhugaa isiniif himuudhaaf. Halkan tokko ala kana buluun barbaadu dhugaa isiniif himuudhaaf. Halkan tokko. Qabsoon ammoo wareegama kafal barbaadde jechuudha. Qabsoon ammoo wareegama kafal barbaadde jechuudha.
Qabsoon ammoo wareegama kafal barbaadde jechuudha. Qabsoon ammoo wareegama kafal barbaadde jechuudha. Qabsoon ammoo wareegama kafal barbaadde jechuudha. Halkan tokko ala kana buluun barbaadu dhugaa isiniif himuudhaaf. Halkan tokko. Halkan tokko ala kana buluun barbaadu dhugaa isiniif himuudhaaf. Halkan tokko. Qabsoon ammoo wareegama kafal barbaadde jechuudha.